hidhala guddichas bishaan isaa hin guunna. Dhibee koovidii kanas hin injifanna. Badhaadhina ni mirkaneessina. Qabsaa'onni hin kufu, qabsoonis itti kufu. Jaallee keenya, hayyuu keenya, qabsaa'aa keenya, goota keenya Hacaaluu Hundeessaadhaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaa murtee maatisaa kabajee magaalaa Ambootti awwaalcha akka raawwatamaa taasifamu malee magaalaa Finfinnee keessatti siidaa yaadannoo kan ijaarsisuuf ta'uusaa asumaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Hacaaluu kanaa oluu isaaf mala. Siidaa kan ijaaru Hacaaluudhaaf hin. Siidaa kan ijaaru gootota akka Hacaaluu turanis amma jiranis dhaloonni dhufus gootummaa kana dhaalaa akka deemuuf akka irraa baratuuf. Kanaaf magaalaa keenya Finfinnee handhuura keenya keessatti siidaa goota kanaa mootummaan naannoo Oromiyaa ijaarsisee yeroo gabaabaa keessatti kan uummataaf ifoomsu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Uummanni keenya bakka jirtanitti guyyoota gaddaa afan kana keessatti tasgabbiidhaan naamusa olaanaadhaan akkuma amma aarsaa cimaa kaffalaa jirtan aarsaadhaan injifannoo keenya akka fursiisu asumaan dhaamsa kun dabarsaa. Nu injifannaa injifannee jirraa humnoota aggaammii guyyaa jalqaba filannoon gaggeeffamee muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy filatame irraa kaasee haga har'aatti haga oloonni adda addaa gaggeeffamaa jiru kanatti Shimallis akkas ta'e, Taakkalaan akkas ta'e, Abiy akkas ta'e jaalawwan adda addaa akkana ta'an jedhanii olola tekistiidhaan ergaa oolan dabalatee shibbiin xaqanne hin jiru. Isaan kufuu injifannoo keenyatti kufu. Jarri kun warra dhaabbatanii hafanidha. Keessaa alaa olola malee waan biraan beekan, naqadalleessii malee waan beekan, uummata dogoggorsiisuu malee waan beekan. Kanaafuu qe'ee kee eeggadhu, qe'ee kee tikfadhu. Qaamolee badiidhaaf socho'an immoo olaantummaa seeraa mirkaneessaa cimsinee naannoo keenya tasgabbii ishee deebisuu, hojiiwwan jalqabne itti fufsiisuu, diinota keenya immoo jilbeeffachiisuun cimee kan itti fufu ta'a. Waaqayyo immoo nu gargaara. Dhugaa waan nu bira jiruuf Waaqayyo nu gargaara. Abbaan dhugaa kan ta'e Rabbi nu gargaara. Nun beeka Rabbi. Ammam akka obsine, ammam salphachaa akka dhufne hin beeka Rabbi. Ammam cinqii meeqa keessa, sakaallaa meeqa keessa obsaan hagam akka deemne Rabbi hin beeka. Balaawwan amma walaa dhufanis Rabbumatti koo isa nu baase. Meeshaa tokko malee gaafa wayyaanii baasnus Rabbumatti nu gargaara. Gaafa masaraan to'atamus waraanaan erganii fonqolcha gaggeessuudhaaf yaalanis Rabbumatti nu gargaaree nu baase. Boombii jalaayis Rabbumatti nu baase. Ajjechaa hedduu jalaayis Rabbumatti nu baase asuma gahe. Amas Rabbi nu faana jira. Waaqni uummata keenya nu faana jira. Waaqni hawwan Oromoo mana isaaniitti gola isaaniitti itti bu'aansuu nu faana jira. Kanaafuu ni injifannaa. Wanti dubatti deebi'u tokko illee hin jiru. Ola tokkoof gurraan kennina. Hacaaluun karaa deebi'amee itti deemee jira. Hundi keenya iyyuu kan isaa deemna. Yeroo deemnu garuu waan gaarii, bu'aa gaarii, injifannoo olaanaa bakka Oromoo nama irra jiru kanarraa ce'umsa olaanaa gabaasa akkasii fuunee fi Hacaaluudhaaf, Maammoo Mazammariif, Agaluu Tulluudhaaf, Waaqoo Guutuudhaaf, Leenjisoo Diyyaadhaaf, Bakar Waaroodhaaf, Ajaa'ilam Saaddoodhaaf, Hayilee Fidaadhaaf, Baaroo Tumsaadhaaf, Badee Gochaasaadhaaf, Jaarraa Abbaa Gadaatiif, jaalawwan hunda aarsaa kaffalan Abuna Phexrosiif hunda isaaniitiifuu gabaasa gaarii fudhannee akka deemu isaaf immoo jabaannee akka hojjennu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Uummata Oromoo keessanii gaggeessaa isaa guyyaa kaleessa yuunivarsiitii Amboo irraa daandii nu gadhiisaa. Amboo hanga Finfinneetti, Amboo hanga Wallaggaatti daandii nu banaa utuu inni kadhachaa jirru.
goota taate qabsaa taate naannatti baate reeffa nutti dabalii na otoo jechaa jirru reeffi mana jira gaggeessaa gootaa gaggeessin otoo jechine kadhachaa jiru reeffa nutti dabalan jiraasaa jibbanii du'aasaa jaalatan adaraa yaa uummata Oromoo ammas hin kadhadha Haacaaluu haadhaan waallus Haacaaluun ni jira Haacaaluun hin duune Haacaaluun du'eettan hin boo'ina ofiif bu'aa Haacaaluun jira kan biraa Finfinnee irratti hawwaalamuu fi Hamburratti hawwaalamuu isaatiif immoo kan murteessaan uummanni Oromoo haalaafis keessaas kan gowwaataa jirtan yoo ta'e kan murteesse abbaa caala haadha manaa caala ani ittiin hin haanu ati ittiin haantu hin sobin bakka kanaaf immoo Haacaaluun Oromoo irraa dhalate Oromiyaa irratti dhalatus haadha murteeffate abbaa murteeffate bakka daraaraa qabanii hawwaalamitti hawwaala mucaatu ganamas galgala dhaqeen ilaalladha kan jedhe haadhaadha haati menne mucaan urgeessaa hin sobde naanaa jettu haati guddoon haadha qofa Haacaaluun dhalle anas dhalteetti urgeessaa Haacaaluu qofa hin dhalchine anas dhalcheessa anis Haacaaluudha bahe isaantu murteesse Amboorratti reeffatti isaa maraare mootummaan reeffa fudhachuudhaaf jedhee dhalee rasaa isaanii ijoollee dubaraa fichisiisan iddoo sanatti dunkaana keessa dhaabbatanii kana poolisiin reeffa fudhachuu dhufe nuun jedhan mummitti garuu ofii isaanii qinsifatanii siyaasatti daldaalatanii kaayyoo Oromoo har'as borus hin gannu Oromummaa garuu somaanii wajjin hin jiraannu kaayyoon Oromoo kana miti kaayyoon Oromoos fiixan ba'a garuu somaan loomillee daandiin dabalu warri biyya bulchitanis somaan daandii Oromootti qayyallaan buusinaa somaan hin ta'u iddoo jirtatti Oromoo hojjedhaa Oromiyaa hojjedhaa akkallee nan du'a borullee nan du'a garuu somaa waliin hin jiraannu gumaa Haacaaluu garuu seenaanis karaan lixanii karaa barbaade dachaa harka sadiitiin gumaan Haacaaluu deeffamuu qaba kanan taane taanaan abadan somaan hin jiraannu galatoomaa jajjabaadhaa guddoo Haacaaluu qofa hin geenye Oromoo hundi kan geenye obboon keenya abbaa keenya warri sagantaa kana raawwachiistan kan gaggeessan raawwan gaafanna warri tartiiba duraa duubaanii ittaansee tawwaamaa ittaansuudhaan bulchaan godina Shawaa Lixaa obbo Diriirsaa Waaqumaa mootummaa federaalaa bakka bu'uudhaan obbo Alamaayyoo Jiguu poolisii Oromiyaa bakka bu'uudhaan koomishinar Kaasaayee raayyaa ittisa biyyaa bakka bu'uudhaan birgaadeer jeneraal Gizaaw Uumaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan keessummaan keenyas argaman obbo Dhaabaa Dabalee hoogganaan biiroo qonnaa fi misooma qabeenya beelladaa Oromiyaa duraa duubaan nu kaa'u achumaanis dhumarratti obbo Dhaabaan dhaamsa nu dabarsu. Kanaafuu warri sagantaa kana raawwachiistan duraa duubaan saganticha akka nu gaggeessan isin gaafanna. Poolisiin warri sagantaa kana raawwachiistan akkuma duraa duuba keessanii Dr. Taaddasaa Qana'aa pirezidaantii yuunivarsiitii ammoo dhiifama gidduutti to'annaa argina taale isaanis hawaasa yuunivarsiitii ammoo bakka bu'uudhaan abaaboo nuu kaa'u Dr. Taaddasaa Qana'aa artistoota keessaa nama tokko bakka buufachuudhaan akkuma duraatti Sayyoon bakka bu'uudhaan abaaboo akka nuu kaa'u artist Sayyoo Daandanaa Sayyoo namni tokko maatii keessaas nama tokko bakka nu buusaati abaaboo akka nu kaa'an daammanaan yookaan guddisaan hiriyoota keessaa bakka bu'uudhaan toluu keessanii abbaan tokko maatii keessaas nama tokko
hawaasa keessaa obbo Tasfaayee dhaaba obbo Tasfaayee hawaasa baa keessaa maatii asii biyyeen sitti salphatu biyyeen kun obboleessa isaati. Acee biyyeen sitti salphatu biyyeen sitti salphatu.
Anaa nyaatu biyyeen sitti salphatu. Gumaa keessiif kafalla. ሊቀ ሰይጣን ፑፔት አብይ አህመድ የምትሉት አይቀርለትም ለሱ ፑፔት ኢዲየት seenaa jireenyaa goota keenya aartistii fi qabsaa Haacaaluu Hundeessaati. Isinii dubbisnaa bakka jirtanitti gabbooftanii seenaa obboleessa keenyaa akka nu dhageessan isin gaafannaa. Haacaaluun dhugaan caale. Goonni sagalee kiilolee, goonni walaleessee yadaleessee sagalee isaatiin miidhagsee fira onnachiisee diina rifachiisu aartistii fi qabsaa Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa waggaa bara 1981tti mana barumsaa galuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa odoo Liibanii fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Amboo namoota naannoo sanaatiin Carii jedhamee kan beekamutti barate. Barumsa isaa sadarkaa lammaffaa yeroo sanatti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Amboo, yeroo ammaatti immoo mana barumsaa qophaa'inaa Amboo kan jedhamutti barate. Haacaaluun akka abbaa fi hiriyoonni isaa akkasumas namoonni ijoollummaa isaatti isa beekan jedhanitti bilitti korma ta'uu haada irratti beekama akkuma jedhamu sanii mootummaa fi ogummaan inni ittiin beekamu ijoollummaa isaatii kaasee irraa mul'ataa ture. Akka ogummaatti daa'imummaa isaatti kiraara fudhatee ka'ee qarree fincaa'aa hunduuqaa taa'ee taphataa ture. Dhiirummaa fi dhiirummaanis kan ijoollummaa isaatii kaasee irraa mul'atuu fi irraa dubbatudha jedhu abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa. Haacaaluun biyyaalessaa kutaa kurnaffaa darbee kutaa 11ffaa yookaan barumsa qophaa'inaa waggaa tokkoffaa xumuree osoo jiruu ji'a adoolessaa bara 1993tti hiriyoota isaa kan biroo ja'a waliin sababa fincila diddaa gabrummaa barattootaa fi dargaggoota Oromootiin yeroo sana ka'e keessatti hirmaateen qabamee hidhame. Haacaaluu fi hiriyoonni isaa afur hidhaa waggaa 5 booda bilisa jedhamanii yoo gadhiifaman hiriyoota isaanii sadiitti immoo ni murtaa'e. Mootichi Dabarbadaa kutataan ilma dhiiraa Haacaaluu Hundeessaa yeroo Kastallee Amboo turetti hiriyoota isaa waliin ta'uudhaan lammiiwwan isaa osoo carraa barnootaa hin argatiin Kastallee Amboo seenuudhaaf carraan isaa mudateef bulchitoota mana sirreessaa sana waliin ta'uudhaan barnoota bu'uuraa achi keessatti jalqabsiisanii waggaa lammaffaatti waajjira barnootaa aanaa Amboo irraa barumsi jalqabame hayyama argateera. Barumsi yeroo sana achi keessatti haala kanaan jalqabame yeroo ammaa kana guddatee barumsa digirii jalqabaa kennuu jalqabeera. Jaalalli aartii Haacaaluu keessatti yeroo ijoollummaa isaatii kiraara qabachuudhaan uumame Kastallee Ambootti dagaagee mul'ate. Achi keessa taa'ee walaloo fi yeedaloo albamii isaa isa jalqabaa sanyii mootii jedhamee moggaafame walaleessee yeedaleessee xumure. Haacaaluun gaafa mana hidhaatii bahe qophii walaloo fi yeedaloo isaa qabatee gara Finfinneetti qajeele. Achitti miseensa baandii hora Amboo duraanii Taamiraat Kabbadaa waliin wal arguudhaan shaakallii isaa itti fufee istuudiyoo galuudhaan yeroo ji'a 6 keessatti hojii maastarii albamii isaa xumure. Maastarii isaa mana muuziqaa Abbaa Gadaatti gurguruudhaan xumuree guyyaa 4 keessatti Oromiyaa guutuu wal ga'e jechuun hiriyoonni isaa ni dubbatu. Haacaaluunis albamii kanaan yeroo gabaabaa keessatti gurraa fi qalbii uummata Oromoo seenuu bira darbee uummattoota Itoophiyaa hunda biratti jaallatame. Sirboonni isaas daangaadhaa hanga daangaatti biyya keessaa hanga biyya alaatti jaallatamummaa guddaa argatan. Haacaaluun wayita albamii kana hojjetu jaalala barumsaaf qaburraa kan ka'e barumsa isaa addaan kutatti deebi'ee Finfinnee fi Amboo gidduu osoo deddeebi'uu albamichas barumsa isaa kutaa 12ffaas milkiidhaan xumuruu danda'eera. Albamiin sanyii mootii bahee yeroo muraasa booda aartisti Jaamboo Jootee waliin ta'uudhaan DVD maxxansanii baasani. Sirboonni Haacaaluu sadii jechuunis sanyii mootii, hunda dandeessuu koo fi sabboontuu Oromoo kan jedhaman DVD
kana keessatti maxxanfamanii ibsuu jaallatamummaa Haacaaluu dabalan. Kana booddee jaallatamummaa Haacaaluu dabalatee aartistoota Oromoo kanneen akka Jaamboo Jootee, Addisuu Furgaasaa fi Adnaan Mahammad fa'aa wajjin ta'uudhaan konsartii jimmatti jalqabee Oromiyaa naanna'uudhaan itti fufuu karoorfame. Konsartii jimmaati namoonni 35 yoo ta'an irratti hirmaatanii milkiidhaan edda xumuranii booda gara magaalaa Beddelleetti osoo imalanii balaa konkolaataa laga dhidheessaa irratti isaan mudateen Haacaaluu fi hiriyoonni isaa miidhamanii konsartichi addaan cite. Balaa konkolaataa irra ga'een booda Haacaaluun gara waggaa 9tiif waltajjii fi miidiyaa irraa fagaatee ture jedhu hiriyoonni isaa. Yeroo kanatti garuu harka maratee hin teenye. Albamii isaa isa lammaffaa waa'ee keenya jedhu hojjechaa ture. Hojii albamii isaa isa lammaffaa akkuma xumureen viizaan biyya Ameerikaa irraa dhufeef. Maastarii albamichaa hiriyaasaa Hindiduu Cimsaatti dhiifatee gara Ameerikaa deeme. Albamii kana galgala tokko osoo teenyuu dubbiin keenya yoo itti dhiisan nama dhiisu, dubbiin keenya akka hin taane osoo jirruu akka hin jirre yaada jedhu dubbatee achumaan walaloo barreessuutti taa'ee albamii isaa lammataa kana hojjechuu danda'e jechuun hiriyaan isaa kun dhugaa ba'aafi. Ormaaf darbaa maanu darbaa nurra turee bubbulee akkuma salphaa jedhee kan inni walaleesse dhamsa albamii kanaa keessaa tokko ta'uudhaan gara nyaattoo fi quuqama uummataa isaatiif qabu Haacaaluun sirba kana keessatti ibsateera. Haacaaluun jaallatamummaa galaana qaxxaamuree ce'e Shawaa Intarteeyimenti Piroomootara ta'ee fi artistoota Oromoo jaallatamoo kanneen biroo kanneen akka Jaamboo Jootee, Abbuush Zallaqaa fi Nugusuu Taamiraat fa'aa waliin ta'uudhaan biyya Ameerikaatti yeroo jalqabaatiif konsartii dhiyeessanii. Sanaan boodas afeerraan yeroo garaagaraa dhiyaatee fi dhuunfaasaatti biyya Ameerikaatti bulchitoota 33 ol waliin ga'ee ogummaasaa fi miidhagina muuziqaa Oromoo addunyaatti beeksiseera. Kana malees biyyoota Awurooppaa garaagaraa, Awustiraaliyaa, Jiddugala Bahaa fi biyyoota Afrikaa garaagaraa deemuudhaan ogummaasaatiin Oromoo fi Oromiyaa mataa ol kaaseera. Konsartiiwwan inni irratti hirmaate hunda irratti kabaja guddaadhaan poolisoonni biyyoota inni deemetti eegumsi guddaan taasifamee fi kan xumurame sagantichi yoo ta'u seenaa aartii Oromoo keessattis iddoo guddaa argatee galmaa'eera. Haacaaluu Hundeessaa yeroo haalli rakkisaan biyya keessa turetti Ameerikaa wayita deeme sana biyyatti hin deebi'iin asitti sii mijeessina gaaffiin jiru osoo dhiyaatuu fi biyya abbaa koorraa eessatti nafaa achumatti hin galee du'a jechuudhaan diinaan wal'aansoo qabuuf gara biyya abbaasaa Oromiyaatti deebi'e. Haacaaluun jaalala saba isaatiif qabu nama afaan qofaan otoo hin ta'in gochaan jiraatee agarsiisedha. Haacaaluun dubbii fi ogummaa isaatiin isaarraa qofa osoo hin ta'in boris nama raajedha. Kan inni jedhe hedduunis ta'anii argamaniiru. Sagalee isaa kiilolee sanaan qawwee caala lolee lolchiiseera. Maallaqa hojjetee argatus gumaacha saba isaatiif oolcheera. Fakkeenya muraasa kaasuudhaaf yeroo Oromoon naannoo Somaalee keessaa buqqaafaman san hiriyoota isaa muraasa qindeessuudhaan kaampii Ammaarreessaa deemuudhaan lammii isaaniitiif gargaarsa gumaachaniiru. Quuqama saba isaaniis imimmaan buusanii argisiisaniiru. Sanaan boodas gargaarsa Oromoonni biyya Ameerikaa jiran karaa isaatiin ergan birrii 600 gargaarsa garaagaraa lammiiwwan keenya iddoo jireenya isaanii ho'aarraa dirqamaan buqqifamaniif yeroo lammataa qaqqabsiiseera. Haacaaluun yeroo dura gara kaampii Ammaarreessaa deemesan osoo inni achi jiru konsartiin galii walitti qabu namoota qeesaan dura buqqaaniif galma barkumeetti waan qophaa'uuf akka irratti hirmaatuuf karaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waamichi dhiyaateefi. Gaaffii kana osoo karaarra jiru fudhatee gara magaalaa Dirree Dhawaatti deebi'ee hoteela qabate keessa taa'ee galgaluma sana walaloo barreeffatee bule. Walaloo isaatti yaadaloo baasee quuqama garaasaa roorroo saba isaa ittiin ibsate. Isas qabatee sagantaa galma barkumeetti qajeelee waltajjii qabate. Jirtuu jedhee lammii onnachiise. Jirra jedhee diina rifachiise. Jirra jedhee onnee sabaa kaase. 4 kiilootu situ aane jedhee isa karaarra jiru onnachiisee xiiqii keessa galche. Yaa ijoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kootii. Manni keenya holqaaree tulluu gubbaadha malee Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee jedhee geeraree hunda garaa raasee hunda qalbii kaase. Dhugaa saba isaa dhugaa Oromoo firatti agarsiise. Haacaaluun sagantaa kanaan booda fira garaa ceebsullee ittuu diinni dhugaa sabaa hin jaallanne warreen walqixxummaa sabaatti hin amanne akka ilkaanitti ciniinnatan godhe.
yeroo ji'a tokko oliif adaboon irratti godhamuu jalqabee innis dhokachaa miliqaa ture yeroo sana. Hacaaluun artistii qofa otoo hin ta'in qabsaa'aa seenaa, qabsaa'aa walqixxummaa, qabsaa'aa dhugaa bade deebisuuf halkaniif guyyaa dadhabu ture. Dhugaa keenya biyya keenyatti awwaalame aartiidhaan deebifanna jedhee nama cichee hojjechaa turedha. Kanaafis kabaja ayyaana Adwaa kan bara 2011 irratti seenaa gareen muraasni ittiin faarfamaa ture. Seenaa saba Itoophiyaa bal'aa keessattuu kan gootota Oromoo ta'uusaa agarsiisuudhaaf gochaan inni addabaabayii masqalaatti raawwate fakkeenya guddaa ta'a. Fardeen Oromoo 500 ta'an Jalduu fi Amboo walitti qindeessuudhaan koonsartiin inni qopheesse dhugaa Oromoon biyya kana keessatti gumaache ifatti agarsiiseera. Injifannoo gareen muraasni ittiin of faarsu kan saba bal'aa ta'uusaa agarsiiseera. Numiti fardeen keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii jedhee dhugaa jiru geerari. Kanaanis yeroo lammataatiif warreen sobaan biyya ijaarre jedhanii akka ilkaan itti ciniinnatamu ta'e. Hacaaluun nama dhugaa itti amane sodaa malee dubbatu kan of dhiisee sabaaf jiraatu ture. Albamii isaa isa jalqabaa osoo jireenya koo hin jedhin abbaa fi haadha isaatiif mana ittiin ijaaruun jalqabe. Misooma magaalaa Ambootiif birrii 100,000 waadaa galee gumaache. Rakkataa gargaaruun amala Hacaaluuti. Hacaaluun ilma sabaati. Yeroo baay'ee jireenya dhuunfaa isaatiillee hin beeku. Ogummaa isaatiin saba isaa tajaajilaa ture malee. Gaafa quuqama sabaa ibsu maalan jira jedhee gaafa lammii isaa jajjabeessu jirra jedhee onnachiise. Kanneen sirboota isaa qeenxee keessaa isaan muraasa. Gara fuulduraattis qeenxee tokko dabaluuf osoo jedhu waxabajjii 22 lubbuun isaa kiyyoo adamsitootaa galtee Hacaaluun guyyaa tokkollee harka kennatee hin beekne rasaasaa rukutamee wareegame. Hacaaluun yeroo dhumaatiif lammii isaatti nagaa dhaammate. Hacaaluun bara jireenya isaatti albamii 2 fi sirboota qeenxee maalan jira, jirra, nanima waa'ee kee Oromiyaa, cabsaa, Aggaaroo kun misooma magaalaa Aggaarootiif kan sirbameedhaa fi kanneen biroo jaallattoota isaatiif gumaacheera. Hacaaluun qaruuxee gamna iddoo ga'eedha. Artistii qofa otoo hin ta'in qabsaa mirga dhala namaa ture. Nama guyyaa tokkottis harka kennatu hin turre Hacaaluun. Ogeessa beekessa ture. Abbaa ogummaa hedduuti. Walaloo fi yeedaloo isatu qopheeffatee bareechata ture. Sagalee qofaan nama wallisuun turre. Kiraara, gitaara, kiiboordii fi bees diraamii fa'aa taphata ture. Kanneen birootiifis ogummaa isaa qooduudhaan beekama ture Hacaaluun. Fakkeenyaaf artisti Taamiraat Kabbadaa kiiboordii kan barsiise isa barsiisee inni immoo deebi'ee albamii isaa sanyii mootii qindeessee fi bareecheeti. Artisti Galaanaa Gaaromsaa akka dubbatutti Finfinneen kan na baasee ogummaa na barsiisee uummata biraan na qaqqabsiisee Hacaaluudha jedheetu dhugaa ba'a. Gama jireenya dhuunfaatiin Hacaaluun hiriyaasaa waggaa 20 waliin turan aadde Faantuu Damissoo Diroo waliin waggaa 5 dura gaa'ila kan hundeeffatan yoo ta'u ijoollee durbaa 3 waliin argataniiru. Wabii mucaa waggaa 5, Milkii mucaa waggaa 2 fi ji'a 5, Giiftii mucaa ji'a 1 haadha isaa fi uummata Oromootti dhiisee addunyaa kanatti nagaa dhaammateera. Jiruusaa fi kan maatii isaatii fooyyessuuf birrii miliyoona 10 baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraa liqeeffatee turetti import exportii sibiilaa hojjechuuf hojiitti galee osoo jiru isas osoo bakkaan hin gaatiin nu dhiisee godaaneera Hacaaluun. Obboleessa keenya ilma sabaa guddicha du'aan of biraa dhabuu keenyatti lapheen keenya cafeera. Seenaa isaa yaadannee dhugaa isaa qabannee gaafa hojjennu immoo hawwii fi gaaffii saba keenyaa bakkaan akka geenyu shakkii hin qabnu. Obboleessa keenya jaallatamaa artistii fi qabsaa Hacaaluu Hundeessaa jannata nagaa akka ciisu hawwinaa fi maatii, firoota, hiriyoota, jaallattoota Hacaaluu fi uummata Oromoo maraaf immoo jajjabinaa hawwinaa. Qabsaa'aan hin du'a, qabsoon itti fufa. Lafamaan jedhaa. Bakka bu'aa bu'aa argatan. Karaa cufaan. Namni dhaqe maal ruflaa inni qabu waa dhabu. Namni dhaqe tokko yoo jiru. Federaal nama tokko. Oromiyaa nama tokko. Makkalaakiyaa nama tokko.
Korgata Federal. Abi Luce haadha keeti. Esh. Aynan zimmeedha biyyiin jira. Luce haadhati. Luche. Abi የስራን ታገኛለህ እና ትትበዳ ዘማን ዘሬን ነው መጨረስልህ adefantuun raasii ji'a tokkootii ergaa dhaabbattee dabarfachuudhaafis keessa koosna dhabee hamilee koosna dhabeetti garuu hamilee qabdi ergaa gabaabduu kana waraqaadhaan akka dabarsinuu biyyaa qabsiseeti nan dubbisa ishee bakka bu'ee. Hacaaluun hin duune ergaa haadha isaatii. Hacaaluun hin duune onnee koo keessa jira Oromoo keessas jira bakka lubbuun isaa bahetti siidaan isaa akka dhaabbatu maqaa kiyyaa fi maqaa ijoollee isaatiitiin nan gaafadha jechuudhaan obboleettiin keenya dhaamsa dabarsiteetti. Kana taasisuudhaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya beelladaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee ergaa gabaabaa akka nuu dabarsaniin isaaniin gara waltajjiitti affeera obbo Dhaabaa. Warri fardeenii itti nuu deebitu wal tokko garuma tokkotti nuu qabadhaati ergaa waltajjiirraa dabarsuun amma xumurutti. Nama ammattii kanaan gaggeeffamuu qaba. Kabajamtoota. Galfamuu dhabe. Malee dachee deemeera. Kabajamtoota. Maatii Hacaaluu. Kabajamtoota maatii goota keenyaa. Maatii gorsaa keenyaa. As keessa lafa OPDO qofa gala. Hiriyaa keenyaa. Maatii kana uumtan duraan dursee maatii goota uumtan waan taataniif. Baandira alaabaa jiraan laaltu. Alaabaa kanaan qabbanamaa Hacaaluu. Guddaa sirii galchuun barbaada. Itti aansuudhaan duraan dursee ergaan ani dabarsu kun ergaa kabajamoon pirezidaantii keenyaa Shimallis Abdiisaa akkasumas itti aanaa kaantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa, Injiinar Taakkalee Uumaa akkasumas ministeeronni adda addaa gamuudhaaf karaawwan yaalanii xiyyaaraanis yaalanii sababii qilleensaatiin as gahuu waan hin dandeenyeef yeroo as turatuunis sababii qilleensaatiin waa'ee shet waan ta'eef duraan dursee turuu keenyaafis baay'ee nu of galchaa obbo Shimallis ergaa isaanii kan natti himan dubbachuu dadhabanii otoo bu'anii gaafa rakkoo gaafa hunda jalaasi baasnee waan hunda waliin taanee duunee taanee har'a irratti argamuu dhabuu kootiif baay'een gadda jechuudhaan ergaa akka hiriyaattis akka gorsaa koottis kan ilaalu naa dabarsaa karaa jedhuun waan ta'eef kana irratti argamuu isaanii baay'ee gaddanii baay'ee tulfaate ergaa kana anis yookaan dabarsu kana giddu galeessa godhadheen. Wayne. Kalau Abi Hacaaluun goota keenya, Hacaaluun hiriyaa keenya, Hacaaluun gorsaa keenya, Hacaaluun keenya duwwaatu hin taane gara addunyaatti, Hacaaluun kan biyyaati, Hacaaluun kan Oromiyaati, Hacaaluun dhaaba siyaasaa tun Oromoota hundaaf gaafa xiiqii, gaafa rakkoo, gaafa Oromoon qabsoo isaatiif sosocho'aa jiruuf rakkoo keessa gale fuulduratti bahuudhaan sodaa tokko malee jagnummaa kan agarsiisedha. Hacaaluun fakkii qeerroo keenyaati. Hacaaluun fakkii hooggantoota keenyaati. Hacaaluun gorsaa waan hundaati.
Haacaaluun Wallah hararreef waa du'a. hunda jechuu hin Hararreef du'a. haa ta'u malee Baandira alaabaa Obdiyootii fi Itoophiyaatiin godhame. Argeeta? Haacaaluun sagaleen isaa nu bira jira. Itti uffifame. Haacaaluun gootummaan isaa nu bira jira. Kan Obdiyootii fi kan Haacaaluun Itoophiyaa kan maalummaan isaa federaalaa. hundi nu bira jira. Hin argine qoyinu. Haacaaluun qaamaan foonoo dhabnees Nama mattii kanaan fara. Haacaaluun seenaan isaa bara baraa uummata Oromoo keessatti dagaagee kan jiraatu yeroo hunda kan yaadan yeroo hunda isa yaadatee qabsoo fakkii kan ta'u waan ta'eef baay'ee janna kana goota kana walitti ol kaasnee ilaaluun garuu humna adda addaa jiraa isaatiif otoo hin ta'in erga du'ee uummanni keenya beekuu qaba. Uummanni Oromoo beekuu qaba. Goota keenya kana nagaa ta'een goota kanaaf siidaan har'a biyya isaa keessatti biyya gootaa Amboo biyya gootaa biyya fakkii uummata kanaa fakkii Oromiyaa fakkii biyya fakkii addunyaa Amboo keessatti hoggaa awwaalamu siidaan isaa hin dhaabata. Siidaan isaa bara baraa hin dhaabata. As duwwaatti miti giddu galeessa Finfinneetti siidaa Hacaaluu dhaabne jedhu pirezidaantiin keenya. Siidaa Hacaaluu hin dhaabne Argitee namni jiru. Wayne. Kanaaf har'a hiriyoonni isaa obbolaan isaa hundi keessan gadda nuti dhagaamu nutis dabalata naannoo Oromiyaatti akka biyyaatti akka naannoo keenyaatti gadda guddaan nuti dhagaama. Baay'ee gaddine obbiraa dhabne gorsaa dhabne hayyuu keenya seeraan gaggeeffannee akka Oromootti aadaa Oromootiin seeraan akka maatii isaatiif obbolaa isaatiif hiriyoota isaatiif uummata Oromoo hundaaf Hacaaluun nama dhuunfaa miti. Abbaan Hacaaluu sanjagnaa yookaan goota Oromoo hundaati. Kanaaf isaaniifis rabbi isaan ajajjabeessu jechaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Video kabar ya Hacaaluu. Ayne. Galatoomaa jennaa. Taasisuudhaan gara Otoo Hacaaluun jibbu. obboleessa keenya gaggeessuutti deemna waan ta'eef bakka jiru duraa duubaan warri sagantaa kana gaggeessitan saganticha akka nu hawwattan gara iddoo awwaalchaatti deemna waan ta'eef halamma jiruun duraa duubaan warra fardeenii dursinee gara iddoo awwaalchaatti deemnaa. Obboleessi keenya bara baraan laphee keenya keessa jiraata. Hacaaluun laphee Oromoo keessa jiraata. Hacaaluun laphee dargaggeessa Oromoo laphee dargaggeettii Oromoo keessa jiraata. Seenaa isaa bara baraan yaadannaa kan inni itti cabee kan inni itti rukutame kan inni itti ajjeefame tokkummaa Oromoo hin mirkaneessinaa Oromiyaa keenya guddisnaa. Hacaaluu bara baraan yaadannoo dhaabnaa fi goota keenya dhabuu keenyatti hin gaddinaa. Bakka jirutti gadda keessa jirra. Yeroo ammaatti hundumti keenya yoo haala tasgabbaa ta'een gara obboleessa keenya gaggeessuutti gara iddoo awwaalchaatti deemna. Ulfaadhaa mana nagaatti galaa isiniin jedhu.
Daawwachaa jirtan sirna awwaalcha reeffa artistii Qabsaa Hacaaluu Hundeessaatii hojjettoota daawwattoota keenya magaalaa Amboo Isteediyaam Ambootti gaggeeffamaa jiru. Egaa akkuma tartiiba wal duraa duubaan daawwachaa turtan bifa garaagaraatiin egaa seenaan isaa dhiyaateetiin jira. Gaarummaan isaa kan guyyoota lamaan sadeen darbanitti erga duuti isaa dhagahamee booda kan dubbatamaa ture. Guyyaa har'aattis seenaa jireenyaa keessatti akka dhiyaateetiin jira jechuudha. Gaarummaan inni qabu ijoollummaa isaatirraa kan ka'e hanga gaafa lubbuun dabarteetti uummata kanaaf hundaa ol maatii isaa irra yoo darbe uummata kanaaf kan jiraatu ta'uu Egaa akkuma ganamarraa kaasanii turre kallattii garaagaraatiin yaadota adda addaa kaasaatii turre dhimmoota uummata keessattis kallattii garaagaraatiin waa'een Hacaaluu ka'aatii ture. Kana gidduu galeessa godhachuudhaan ganamarraa kaaseeti sirni gaggeessaa isaa istaadiyeemii magaalaa Ambootti kan inni raawwate. Achirrattis namoonni kallattii adda addaadhaan hiriyoonni isaa argamuudhaan qaama mootummaarraas namoonni argamuudhaan maatiin isaas immoo achitti argamanii sirna ababaa kaa'uudhaan abaaboo kaa'uudhaan bifa gootaaf ta'uu danda'uudhaan bifa garaagaraatiin kan isaan gaggeessaa jiranii. Hacaaluuf wantoonni maluu kanaa olillee ni maluu ni danda'a jedhamee kallattii adda addaadhaan dhimmoonni ka'aa turan jiru akka ergaatti wanti achirratti dhiyaachaa ture. Isa kana qofaa miti ergama yookaan immoo sirnuma gaggeessaa sana wajjinitti wal qabate pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa illee ergaa baay'ee cimaa ta'edha kan isaan dabarsanii turanii. Akkuma isaan amma obbo Dhaabaan immoo kaasan namoonni baay'een argamuudhaaf akka yaalanii kun immoo sababa qilleensarraa kan ka'e bakka sanatti argamuudhaaf illee akka rakkatanii fi ergaa uummata Oromoof darbuu qabullee isaanis karaa bakka bu'aa isaanii dabarsaniiru. Kana qofas immoo tun taane istiidiyoo OBN Finfinneetti argamanii uummata Oromoodhaaf jajjabina guddaatti kan isaan hawwanii jiranii. Hacaaluun akkuma isaan kaasanii turanii Hacaaluun artistootaaf qofa akka hin taanetti kan inni biyya kana keessa yeroo jiraachaa ture qaama mootummaa wajjin illee hojii uummanni barbaadu akkamitti hojjetamuu danda'a maaltu itti fufuu danda'a uummanni maal barbaada mootummaan immoo uummataaf maal gochuu danda'a kan jedhuudhaan itti dhiyeenyaan hojjechaa akka inni turedhaa fi yeroo maraa nama quuqama sabummaa qabu ta'uu isaati kan isaan achirrattis kaasanii isa immoo
galmaan ga'uu kan danda'amu waan amma Haacaaluun jalqabe kana tokkummaa Haacaaluun jalqabe kana yoo uummanni Oromoo guutummaa guutuutti yoo galmaan ga'e dhuguma Haacaaluun hin duune jechuu dandeenya jedhaniillee wantoonni isaan kaasan jira jechuudha. Iyyin egaa duuti Haacaaluu haamilee uummataa baay'ee tuqeera kun beekamaadha. Gaddi haalli miira uummata keessatti guyyaa jalqabaa duuti isaa halkan saa sadii walakkaatti raawwatanii booda miidiyaalee hawaasaatiin edda sana deemamaa ture. Miidiyaaleen garaagaraa edda sana karaa televezyiinii fi reediyootiin gabaasaa bulanii. Bariisaa sana immoo miirri uummatni keessa ture miira gadda isaa haalli ittiin ibsate karaa gaarii haalli ittiin ture jira. Boodarra garuu gara ammeenyatti illee haalli ittiin jijjiirame jira. Egaa Haacaaluun bara jireenyaa isaatti jijjiirama uummata kanaatiif tokkummaa uummata kanaatiif injifannoo uummata kanaatiif nama qabsaa'aa ture akka ta'es himaatiin ture beekamaadhas. Haa ta'u malee san booda sakaallaawwan hedduu duuti isaa erga dhagamee booda immoo gaggeessaan gootaa osoo isaaf taasifamuu qabu haalli sirni ittiin awwaalamuu qabu fi sirni ittiin gaggeeffamuu qabu kabaja nama uummata isaatiif wareegama guddaa kaffalee ta'uuf qabuuf osoo ta'uu qabu haalli sakaallaawwan adda addaa keessattuu Finfinneetti san booda Ambootti guyyaa kaleessaa baay'ee qormaata wanni ta'an haalli ittiin dhiyaate wareegama lubbuu nama biraatiif maatii keessaa jechaadha. Keessattuu eessumni isaas guyyaa kaleessaa lubbuu isaa darbuun isaa himameera. Egaa kana kanaan wal qabatee gaafa ilaalamu ammas uummanni Oromoo tokkummaan Haacaaluun sirba isaatiin jechoota isaatiin weellisaa fi leellisaa ture. Akka dhufu barbaadaa ture sun ammas cimuu akka qabudha. Egaa Haacaaluun wantoota baay'eedha kan inni kaasee wantoota seenaa jireenya isaa keessatti ka'an keessaa tokko egaa daawwattoonni keenya ammas viidiyoodhaan osoo sirna awwaalchaa fi isteediyeemiidhaa gara bataskaanaatti gaggeeffamaa jiru osuma daawwatanii nuti waan tokko haakaasuu jenneeti kan kana kaasaa jiru. Wantoota ka'an keessaa tokko gaafa siyaasa Oromoo keessatti wantoota jijjiirama guddaa yookaan immoo bilisummaa uummata Oromoo wantoota si'eessan keessaa tokko buqqa'uu uummata Oromoo naannoo Somaaliitirraa gaggeeffamedha. Gara miidhamni dhaqqabsiise guddaa ta'us gara carraattaa jijjiiramu jedhamee akkaataan siyaasni ittiin hoogganame yeroo sanitti waan guddaa. Garuu inni akkuma jirutti Haacaaluun uummata sana deeggaruudhaaf achi deemee osoo jiru gaafa osoo karaarra jiru itti himamu yeroo qabu keessatti guyyaa tokko keessatti gara dirree dhawaatti deebi'ee haalli ittiin seenaa jireenyaa keessatti walaloo galma barkuma itti qopheessisan ittiin qopheesse walaloon achitti dhiyeesse sirbiin achitti walaloon sirbaa inni gaafsan dhiyeesse geerarsee dhiyeesse sun uummanni Oromoo uummata holqaa osoo hin ta'in uummata tabba gubbaa jiraachuu qabu. Uummata ife tabba gubbaa jiraachuu jechuun qaamaan tabbara jiraachuu osoo hin ta'in uummata ife osoo hin dhokatin laphee isaa uumee eenyummaa isaa mul'atee jiraachuu akka qabu. Eenyummaa isaa bakka guddina isaa sanatti mul'achuu agarsiisu akka qabu sirba isaatiin akkaataan itti agarsiise egaa gahee guddaa qaba. Siyaasa Oromoo keessatti illee wantoota qabsoon Oromoo gahee guddaa injifannoo uummata Oromootiif gumaachan keessaa wanni inni gaafsan galma barkumeetti edda sana dalagee bule yookaan immoo haalli dhummateetti kaase uummata yooma nu darba jedhee haamlee isaa cabee ture qabsoodhaan dadhabee abdii kutachaa ture akkaataan itti si'eessee fi akkaataan araat kiloo egaa aangoo qabachuudha akkaataan araat kiloo dhabsitu waan jedhee uummata si'eesse diina immoo akkaataa isarrattis kaasee diinas kan naasee ta'uusaa immoo kan ittiin himame seenaa jireenyaa isaa keessaa waan tokko fudhuu dandeenyudha. Egaa bifuma wal fakkaatuun seenaa jireenya isaa keessatti kan ka'e Haacaaluun bara qabsoo uummata Oromoodhaa fi sagalee ta'ee kan inni jalqabe erga guddatee yookaan immoo erga sadarkaa ammaara ga'eetii qofa akka hin taanedha kan inni seenaa jireenya isaa keessatti kaa'ate ture. Haacaaluun mana barumsaa daa'imummaarraa kaasee uummata Oromoodhaa fi miidhaa uummata Oromoo gahuuf baay'ee quuqamaa akka inni turedhaa fi kanaafis immoo umurii ijoollummaadhaan gara mana hidhaatti akka inni seenedha. Kan seenaan jireenya isaa umurii waggaa 16 kana jechuun mana hidhaa keessa waggaa 5 mana hidhaa keessa turetti carraatti jijjiirate akka inni bahedha seenaan isaa kan inni ilaalchisu. Maaliif uummanni Oromoo bakka hundumaattiyyuu kallattii hundumaatti jireenya hawaasummaa isaatti jireenya siyaasaatti jireenya dinagdeedhaan maal ta'uu akka inni qabu achi keessatti akka inni bishaatedha kan inni mul'isu. Mana hidhaa kana keessa taa'ee guwachiitii bahu walaloo barreessaa yoo achi bahe immoo gara faarootti yookaan immoo gara sirbaatti jijjiiruudhaaf mana hidhaa keessatti akka jalqabe kana qofa miti waa'ee baruuf barsiisuu wajjin wal qabate uummanni Oromoo iddoo sana keessatti barnoonni jiraachuu qaba barnoonni bu'uura achi keessatti jiraachuu qabu jechuudhaan mana hidhaa sana keessatti waan akkasii kana bu'uura guddaa kaa'uudhaan har'a sadarkaa manni barumsaa inni itti hidhamee waa'ee barumsaa sanaadhaaf dubbachaa ture digirii jalqabaatiin yeroo itti mana barumsaa sun waan akkasii kana hojjechuu jalqabe jechuu dandeenya. Kana jechuun egaa Haacaaluun kallattii hundumaanuu isa xiinxaluu dandeessa.
bakka taa'e tokkotti waa buusee nama darbuu danda'u. Jireenya isaa keessatti iddeen buufate hundumtuu bu'aatti wanta jijjiiramuu danda'u ta'uu isaati wanti namatti mul'isu. Isa kana qofaa miti gaa akkuma jalqaba irrattis kaastee waa'een tokkummaan Oromoo har'aadhaaf bu'uurri isaa guddaan buqqa'uu hawaasa keenya naannoo Somaaliirraa buqqa'e inni sun gara carraatti jijjiiramuudhaan carraan sun immoo gara injifannootti jijjiiramuudhaan injifannoo har'aadhaaf nama geessuu danda'eera. Kanaaf ammallee wanti amma sirna awwaalchaa irratti ka'ate ture wanti amma akka gaggeessaatti akka hawaasa keessaatti ta'e kuni isaaf ta'uu hin malle kanaa ol ta'uu qaba ture. Nama goota jedhamee nama uummata Oromoodhaaf umurii xiqqoorraa kaasee haga har'aatti ittiin wareegamutti uummata Oromoodhaaf bu'aa buusaa ture kanaadhaa fi wal dhaggeeffatee wal utubee wal cimseetu sirna gaggeessaa sana gochuu qaba. Waa'een dhuunfaas keessa galuu qabu ture. Amma kallattii adda addaa dhimma amma bakka gaggeessaa kanatti dhagaa jiru waan dhuunfaatu keessa makachuu jalqabe. Waan dhuunfaa faayidaa biraadhaaf wanti deemutu kallattii sanaatiin dhufuu jalqabee jechuudha. Waa'ee awwaalcha artistii kanarratti jechuudha. Kun immoo dhaqee uummata Oromoodhaaf miidhaadha. Akkuma jedhamu waa'ee uummanni Oromoo tokko yoo guute inni kaanillee hinna diinillee hinna jedhama. Afuufa soobjuu yoo gara lama dhaabbate isa kan gammachiisu kan ta'uu danda'udha waan ta'eedhaaf ammallee gama fuulduraatti illee naannoon Oromiyaa nagaadha qabaachuu qabdi. Tasgabbiidha qabaachuu qabdi. Artistii kana har'a akkuma kabajamoo pirezidaantiin jedhanii namni hundumtuu gara isaa dhaqa malee artistiin kun gara hawaasa kanaatti dhufuu hin danda'u. Kanaaf namni biyya kana keessa jiraatu immoo maal hojjedheen gara sana dhaqaa? Bu'aa maal buuseen gara sana dhaqaa? Maal fudhadheen gara sana dhaqaa? Kan jedhu sana har'a jireenya isaa keessatti namni tokkoon isaa of ilaaluun irra jiraata. Darbuun hin hafu hundumtuun darbu. Garuu darbuun callisanii darbuu fi darbuun seenaa hojjetanii darbuu garaagarummaa guddaa qabu waan ta'eef dhimmoonni akkasiillee as keessatti ilaalamu qabu. Eeyyeen egaa akka walii galaatti wantoota baay'eetu ka'aa jira. Wanti Hacaaluun hojjete dhawaatu namni baay'een namni dhiyeenyaan isa beeku Hacaaluun tasa ajjeefame egaa tasa duuti isaa kan dhagahame jechuudha. Duuti isaa tasa dhagahame guyyoota sadiin darban kana keessatti hunduu seenaa isaa Hacaaluu kan miidiyaatti bahee ifatti beekamu kan dubbatamaa jiru malee san booda immoo Hacaaluun gaarummaan hin qabu hojiiwwan hin hojjetu wantoota inni yaadu keessattuu namoonni dhiyeenyaan beekan hiriyoon isaa maatii isaa obbolaan isaa Hacaaluun barsiisummaa uummata isaatiif kana yaadee ture kan jedhu waan baay'ee fafidanii dhufuu danda'u isa kan dhawaatuma erga maatiin tasgabbaa'ee booda erga sabnis tasgabbaa'ee booda wanta dhufuudha amma hundaa ol garuu kan barbaachisu wal dhaga'u akka ta'edha hundaa ol wanti mucaan kun nageenya uummata Oromoo gaarummaa uummata Oromoo waa argachuu malee dhabuu uummata Oromoo hin barbaadu egaa kanaaf waan ta'eef kana kam ta'uu danda'u hundaa ol nageenya ofii naannoo ofii yoo tasgabbeessuu hin danda'anidha. Kanaan wal qabatee osoo jechuun akka barbaachisuudha. Egaa amma sirni isteediyeemii Ambootti gaggeeffamaatiin ture sirni gaggeessaa reeffa artiist Hacaaluu Hundeessaa gara bataskaana bakki awwaallitti gaggeeffamutti taasifamaa jira. Malli isteediyeemiidha wanta jiru. Egaa bifa kana simbiraan gaatiin turre tarii gidduutti saatalaayitiin adda cituu waan tokko mudatu danda'a. Daawwattoonni keenya maaf adda citee jedhanii akka wannaan jennee daawwattooti keenya gara isaaniitti turtii muraasa boodamoo jechaadha. Amma kallattiidhaan waan magaalaa keessa jiru kuni amma sirna waliigalaa kan amma dandeenye biraan kan geenyu ta'a jechaadha. Bakka bataskaanaattii fi imala magaalaa keessa jiru immoo gara boodaatti OBN waraabbiidhaan saatalaayitii irraa bakka jiru irraa fagaachaa jira waan ta'eef kan isaan biraan geenyu ta'a. Isaan hordofaa kan waliin turan isaan afeerra ammas OBNis ta'ee hunduu uummata Oromootiif jajjabina hawaa hunduu wal jajjabeessuu qaba. Egaa namni hanguma jiru tokko hangafaa quxisuudhaan beekaadhaan akkasitti abbootii amantaadhaan wal tasgabbeessuu wal jajjabeessuu kan barbaachisu ta'a jechaadha. Inni guddaan immoo keessattuu akkuma jette aadaa duudhaa ganamaa sana uummanni Oromoo deeffachuu qaba. Aadaan uummanni Oromoo qabu suni fakkeenyummaa sadarkaa biyyaarra darbee sadarkaa kamittuu fakkeenyummaa guddaa qaba jedhama. Egaa dhaloonni ammaa dhaloota seenaasaa, dhaloota aadaasaa, dhaloota eenyummaasaa fudhatee deemuu ta'utu irra jiraata. Dhaloota miiraan qofa deemee kallattii hundumaatiin oofamu qofa otoo hin taane tasgabbiin yerootti dhaloota ammaa kana barbaachisuudha. Inni kun immoo maal yoo kan dhufuu danda'u jenne egaa sirna isaa beekuudha inni guddaan. Duudhaa isaa beekuudha, eenyummaa isaa beekuudha. Kana amma Hacaaluutiin kan nama hundumaa keessaatii addatti baasee waa'ee eenyummaa isaa, waa'ee seenaa isaa, waa'ee sirna isaa waan beekeedhaa fi
isaan immoo hoogganame isaan immoo guddate. Kaasuun waan miraa hokaastu gaafa Hacaaluun amala inni qabu keessaa waan kutate hin godhe beektaa amala isaatiin waan kun waan jedhe tokko waan yaade jechaadha hin godhe sodaatu eenyuun sodaatu silaa osoo sodaatee gaafa galma barkumeessa waan san hin godhu hin yaadu gochuu miti hin yaadu Hacaaluun gama kanaan shakkiin hin jiraatu wanni si dhibu gaafsan hoo yaadatta ta'ee galma barkumeetti wayita raawwatamu waltajjichi xiqqoo miira keessa galameetu namoonni gara waltajjichaa irra bahanii tamsaasni kallattii adda ture yaada citee ture ogeeyyitu tamsaasa kallattii san dabarsaa ture biyyillee haalli irra turte yeroo sana haala gaarii keessan turre waltajjii sanarratti goosuma daddafee yaadni nu dhufuu jalqabe yaadi namoota Hacaaluun achi buufamee qabamee ajjeefamee jedhamee waan baay'ee dubbatamaa ture gaafsan akka galmi barkumee jeeqamee ijoolleen Oromoo akka miidhamteetti dubbatamaa ture wanni si dhibu Hacaaluun yoom beeksisuu warri qaama nageenyaa achi turan Hacaaluu waltajjiitti hin bahu jedhan amma booda waltajjii kamiyyuu irrattuu hin bahu Hacaaluun haa dhaabatu malee jedhan garuu Hacaaluun wanni qarachaa ture anaaf jechaa miti kanan bahu jedhe ummanni koo akka waan ani hidhame akka waan ajjeefame akka waan ani miidhametti dubbawannaa jechaa ture ummanni koo akka tasgabbaa'u barbaada waltajjiitti bahee ummata koo nan jiraa jechuun qabaa jedhe wanni si dhibu waltajjii irratti bahee jilbeeffateeti yoom miira keessa siin galcheessu ummata koo tokkummaa keenya jabeeffannu nan jiraa jedhetti waltajjii irraa bahee wanni si dhibu jechaadha hangana kan fageesse yaadu wanni inni godhe tarii seexaa biraa keessa galchee ummata koo wannaa jedhaayi ani waltajjii irraa ummata soosoo xumurii osoo nagaan ammatiin buuqoo ummata waan biraa keessa galchee jeequmsa biraatti galchaa'ee jedhee waa yaadu gaafsan wanta inni godhe keessaa tokko kana kaasuu hin danda'ama jechaadha egaa wanta amma Hacaaluun ofii isaatii gaarummaa uummata kanaatiif hundaa'uun humni tokkummaadha jedhee yaadu tokkummaan immoo jiraate uummanni gaaffii ofiis yaada ofiis fedhii ofiis tokkummaadhaan milkeeffachuu danda'a jechaadha bakka yaadni babbadiitti tokko asii tokko garasiin tokko immoo gara biraatti gaafa yaadutti kaayyoo gootonni Hacaaluu malee gootonni biroos qabsaaniif milkeessuunis hin danda'amu hawwii uummanni akka uummataatti biyya akka biyyaatti haa jiraattuunis waan milkaa'u ta'uu yaada namoota hundaati kanaaf wal dhaggeeffachuun inni barbaachisaa kan jedhamee dubbatama. Ammallee kanuma kan akka fakkeenyaatti ka'u wanta dhiyeenya kana akka carraatti fayyadamuudha barbaadan kan siin jedhee jalqabaree kaase kanaaf ammas waan hin taane akka ta'etti yeroo dubbatamutu jira kana jechuun maal nama burjaajessuudhaan kallattii mareetti nama qabuudhaan hawaasti Oromoon jaalala Hacaaluudhaaf jaalala guddaatti kan qabu uummanni Oromoo kanaafuu gaddi guddaan itti dhaga'ame gadda isaa ibsachuudhaaf ga'e yeroo dhimmoonni akkasii kan raawwatamanii maaliif gadda ba'aa miti namni gadda ba'uu hin danda'a yeroo gadda ba'u namni achi keessaatiin faayidaa mataa isaa deemuu ni jiraata namni tasgabbii uummatichaa akka hin qabaanne ni jiraata yeroo ammaa kana tokkummaan hawaasa biyya kanaa akka inni tokko ta'ee hin deemne namoonni barbaadan baay'eetu jiraachuu danda'a isa kana adda baafachuu danda'udha namni miiraan yogguu oofamu kana keessatti eenyudha naannoo kan jiru eenyu wajjin hin deemaa jira jedhamee namni hundumtu kan adda baafachaa deemu ammas akkuma jalqaba ka'anii ture yogguu namni wayii qabameera eenyu qabameera amma akkuma jedhamaa ture keessa keessaan wanti daddarbatamaa ture pirezidaantiin naannoo Oromiyaa illee kan isaan kaasan obbo Shimalirraa kaasee injinar Taakkalee kaasee wanta baay'eetu odeeffama kun maaliif ta'e kan jedhu sana dhaabbatanii ilaalu maaliif barbaadan kun maaliif namoonni akkasii kana kaasu kana qofa miti duuti Hacaaluu yegguun itti raawwatu kun yeroon amma yeroo Itoophiyaan maal keessa jirtudha fakkeenyaaf kallattii adda addaadhaan wantoota biyyattii kan qormaata garaa keessa gashantu jiru. Siyaasa biyyattii fi xiyyeeffannoon biyyattii guutumaan guutuutti hooggansa hanga namoota siyaasaas hayyoonni xiyyeeffannoon isaanii keessattuu dhimma hira haaromsaatiin wal qabatee gara tokkotti akka ta'e hin beekamu. Hooggansa qofa osoo hin ta'in ummatichu har'aa boru torbee lamaan kana keessa maaltu ta'a? Akka jedhametti hirichi hin guutamu hin guutamu kan jedhu xiyyeeffannoon biyyattii guutumaan guutuutti miidiyaan hawaasaatu xiqqaa guddaan wanti inni barreessaa fudhannaa jiru waa'ee haaromsaa akka ta'e. Fakkeenyaaf waa'ee haaromsaa kaasnaa gaafa sana gaafa duuti qofa raawwatu gaafa 22 yookaan wiixata galgala sana akka biyyaatti gaggeessitoonni gurguddoon akka biyyaatti wanta isaan hojjechaa jirantu jiru. Waa'een murtee mana maree nageenyaa wajjinitti wal qabate Ijipti kallattii mataa isheetiin namoota garaa kaafattee wanti isheen hojjechaa jirtu jira. Mootummaan immoo kana dhabamsiisuudhaa fi kanarratti hojii guddaa hojii dippiloomaasii hojii adda addaatti kan inni hojjetamaa jiru. Guyyaan sun fedha haaromsaa kana wajjinitti wal qabatee manni maree nageenyaa dhimma kanaadhaaf xiyyeeffannaa guddaatti kennuudhaan ministeera muummee irraa kaasee hooggantoonni gurguddoo naannoo irraa dabalatee wanta kanaaf xiyyeeffannaa guddaa kan isaan kennanii jiran. Ilaali egaa yogguu ati waa'ee biyyaaf dhiphattu keessatti taateewwan akkasii dhufanii waan biyyaa sana sirraanfachiisanii kanatti biraatti yogguu nama oofantu jiru. Kana qofa miti waa'een dhibee jira. Dhibeen amma akka addunyaatti addunyaa raasaa jiru kuni
hawaasti kun buqqee yeroo waan akkasitti seenu waan biraan irraa uffatan dhibeen kun jiraachuu isaallee hin dagata kana keessatti balaa biraadhaaf nama saaxilaa deemu hawaastichi akka miidhamu gochuudhaaf deemu inni kaan hin ta'a haati dhiiraa biraa boosseen beektu haati dhiiraa Oromoo waggaa waggaatti maaliif boossa kanallee uummanni Oromoo ilaaluun irra jiraata inni ajandaa kana fidu inni ajandaa kana bocu nama biraadhaaf miti haadha dhiiraa Oromootu waggaarraa waggaatti dhimmaan buusaataaf ittiin madaataaf inni kun dhaabbachuu qaba jedhamee abbootiin gadaa hayyoonni kallattii adda addaa kan isaan kaasaa jiran kun immoo ammallee waan uummanni Oromoo kana qalbeeffate maal inni rakkinni keenya maal akkamitti jaarsa keenya dhageenya xiqqaa keenya dhageenya guddaa keenya dhageenya maal fedhiin keenya kan jedhu suni ilaaf ilaameef qofaati kan ilaalamu irra jiraatudha malee Oromoon waggaa waggaatti yeroo yerootti dhiiga lolaasuu hin qabu namni biraan iddoo biraa ta'e ajandaa kennuuf irra hin jiraatu ajandaa sana deebisanii isumaaf deebisaa deemuun immoo kun qaroomina kana keessatti immoo hundumtuu hirmaannaa gochuun irra jiraata. Iyyeen kabajamtoota daawwattoota keenya ammas egaa bakka jirtanitti gadda keessan ibsaa akka jirtan ni beekama hunduu miira gaddaa keessa jira. Goota qabsaa artiist Haacaaluu Hundeessaa sirna awwaalchisaa guyyaa irraa kana bakka magaalaa dhaloota isaa qe'ee jalqabaa uummata Oromootiif itti yaaduu uummata Oromootiif itti quuqamu eenyummaa Oromoo isaa itti baruu jalqabee mallattoo qabsoo Oromoo taatee kan beekamtu Ambootti gaggeeffamaatiin jira. Egaa ammas OBN waan achi jiru kallattiidhaan isin biraan kan ga'u ta'a yeroo ammaa kana irra deebiidhaan kan isin biraan geenye sirna ganama jalqaba gara isteediyeemiitti reeffisaa erga deemee sirnichi awwaalaa kun gaafa jalqabamu turedha. Sababni isaas nuti kan isin biraan kana ga'aatiin jirru saatalaayitii irraa fagaachaa dhawaatuma deemu tamsaasa adda jira. Turtiin muraasa booda garuu isteediyeemiidhaan ala waan jiru daawwattoota keenya kanuma bakka mana amantaarraati wanta jiru isaan biraan kallattiidhaan kan biraan geenyu ta'a jechaadha. Ammas bakka jirtanitti nu waliin tura hunda keenyaaf ibsaa fi jajjabina nuufaa kennu jedha. سير مكتب واجد خارج انا سير مني شوي مني ممكن الحين متاخرين موجود هذا انا كويس يعني نجي فيه شوي الليل
Gali share body weight.
የአባገዳ እኮ አይደለም ይሄ የኦፒዲዮ ነው። የኦፒዲዮ እንትን ያለው ወዳ ያለው ችግር የለውም። የኦፒዲዮ ስለሆነ አይወደድም በቃ Ananya tu aja, ananya tu. Share. Ananya tu aja.
በፎክስ ኒውስ ትላለህ፣ በአልጀዚራ ትላለህ፣ በቢቢሲ ትላለህ። እንዴ ወደ ዋሽንግተን መሄድ ሃይዌይ እኮ ነው የተዘጋው። ሊቀደም ሆነ እንዴ እኮ ስራውን ነው ያጋለጡ ነው። ኤምባሲ ሊሰብሩ እየሄዱ ነው እኮ የትኛው ጀዋር ባይታሰብ ወላ ማለት ነው። አሁን እኮ ጀዋር በመታሰብ ነው ኦሮሚያ የተበጠበጠ ያለው እና አማራ ነው የተበጠበጠ ጀዋርን ያሰራው ማለት ነው። እሱ አማራዎች አይደሉም እንዴ? እሱ አማራ ለማዘዝ ጀዋርን ያሰራው አብይ እኮ ለአማራ ነው የሚሰራው እኮ ደስ እኮ እንትን ነው ያሰራው ወላሂ ከሌለ ምን አጥቶ እነሱን ስላልደገፈ ነው የታሰረው እንጂ ምንድን ነው? ሰው ስላስመለሰ ጫሉ ወላሂ ይሄ ቀብር ይሄ መቃብር ይሄ አይገባም። ጫሉ እኮ መቀበር ያለ እያየን እኮ የአማሮቹ ሲሞቱ ማነው ባለፈው በቅርብ ቴዲ አፍሮና ባለቤቱ ተገኙበት እዚህ ግባ ማይሉት የአማራ ቆይ አመጣልሃለሁ ከነስሙ ከነቦታ ነው ዱክ ማድረግ ዓለም ላይ ከዚህ በላይ ምን አለ? እንደዚህ ስርዓቱ እንደዚህ መከናወን አለበት። መንግስት ነው ወላሂ ሌባ
الله أكبر warri tiyaatirii hojjettan tiyaatirii keessan keessatti warri kitaaba barreessan kitaaba keessan keessatti سودو أنا متشتون warri fiilmii hojjettan fiilmii keessan keessatti boollaa gaditti inni afeeraa seenaa isaa boollaa olitti akka nu jalaan dagannee boollaa olitti seenaa caaluu harka deebisaa olluu kaasaa نعم Hacaaluun gaafa sirbatti dhufu hin dubbifne eega gaafa sirbatti dhufeeti Hacaaluu gorsinee hin beeknu gorsuu qabnaayyuu mucaa daa'ima kana gorsuu qabnaayyuu hin gorsine gaabbuun homaan qabu har'a gaabbii guddaa keessa jirra jechuudha. Eega du'ee booda immoo jiraasaa nuuf jiraateera. Jiraasaa Oromoof qabsaa'eera. Jiraasaa itti tajaajilamneerra du'aan isaa immoo haa boqotu boqonnaa kennaafi. Du'aan isaa boqonnaa kennaafi. Du'aa tajaajilamneera. Nu tajaajileera. Jiraan isaa nu tajaajileera. Du'aan isaa boqotu. Boqotee boqonnaa argatee haa ciisu. Kan ini Durata walda artistoota Oromiyaa maaltu godhe? Sayyoon angafni keenya ergaan dabarsee junugaat noo biyya keessa galleerraati ergaa armasaatiin ergaa keenya jedhaafi nu fudhadhaa jiraniiru kanaafuu haala kanaan isaaninis nuunis nuuf galchaa jennaa.
taasisanii abbaan artist Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa leenca dhalee ilma isaanii goota kana nu gumaachan isaan ergaa isaanii dabarsuu abbaadhuma gootaa abbaadhuma qopheedhaa ilmi goota ta'ee dhalate ilmi kan abbaa dhaalumoo kan abbaa caalu jennaan Haacaaluun ilma abbaa caalu ta'ee dhalateera Oromoofis biyyaafis abbaansaa jireenya isaanii keessatti Ogaadeenitti iddoo garaagaraatti duuluudhaan bara Haile Sillaasee fi bara Dargii biyya isaanii nama tajaajilaa turanidha. Yeroo hundaa abbaa koo Hundeessaa jechuun afaan Haacaaluu keessaan ba'u. Obbo Hundeessaan waa'ee ilma isaanii waan gabaabaa ergaa akka nu dabarsaniin isaan gara waltajjiitti affeera. Haati warraansaa obboleettiin keenya xinnoo dhiyoo waan deesseef of dadhabduudha waan taateef gadda cimaa keessa galteetti ergaa kana dabarfachuu hin dandeenye of galchaa jenneerra abbaa isaan gara waltajjiitti isaan affeera. Nu koottaa. መረጃ
Kan daawwachaa jirtan OBN daawwattoota keenya sirna awwaala reeffa artiist Haacaaluu Hundeessaa sirreeffachuudhaan tamsaasa addaati OBN kan isin biraan gahaa jiru. Egaa stuudiyoo yeroo Ambootii fi stuudiyoo Finfinnee Adaamaa gidduu jechaatti kan isin biraan